lola qindaawaa humnoota hidhataniin yeroo ramadaanaatti ummata keenya Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatii jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Abaa'oon ibsa kanaan ummanni keenya Oromoo Walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin moggaafame, bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin ammoo diineeffatame mootummaa isaaf yaadu nagaa ummata isaa tiksu dhabuun yeroodhaa gara yerootti weerartoota babal'ifannaa lafaatii fi saamicha qabeenyaa Oromoof bololi'aniin haleelamaa jiraachuu ibseera. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu ibsa Adda Bilisummaa Oromoo qabannee dhufneerra. Abaa'oon lola qindaawaa ummata Oromoo Walloo irratti amma baname ilaalchisuun ibsa bal'aa baaseera. Abaa'oon ibsa kanaan ummanni Oromoo hidhatee of kabachiisu akka qabus waamicha dhiyeesseera. Isaan cinatti Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa himateera. Guutuu isaa isin biraan keenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara guutuu ibsa Abaa'ootti isin qajeelchina. Lola qindaawaa humnoota hidhataniin yeroo ramadaanaatti ummata keenya Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatii jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Abaa'oon lola yeroo ammaa kana ummata Oromoo Walloo irratti baname ilaalchisuun ibsa baaseera. Abaa'oon ibsa kanaan ummanni keenya Oromoo Walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin moggaafame, bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin ammoo diineeffatame mootummaa isaaf yaadu nagaa ummata isaa tiksu dhabuun yeroodhaa gara yerootti weerartoota babal'ifannaa lafaatii fi saamicha qabeenyaa Oromoof bololi'aniin haleelamaa jiraachuu ibseera. Lola qindaa'aa ummata keenya kaaba Oromiyaa godina addaa Oromoo Walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiru irratti banameen jumlaadhaan lubbuun ummata keenyaa galaafatamuu fi hedduun isaanii madaa'uu gaafa dhageenyuu fi arginu haalaan gaddinaa akkaan gadi jabeessines balaaleffannaa jedhe Abaa'oon. Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'oon lola qindaa'aa ta'e jedhamee yeroo ramadaanaa eeggachuun ummata keenya beelaa fi dheebuun ramadaanatti jirutti xiyyeeffatame lola boortaadhaan Oromoo Walloo dhabamsiisuuf taasifame lola eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffate jedhee amanaa jechuun Abaa'oon ibseera. Lolli qindaa'aa fi bal'ina qabu eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffate kun bitootessa 9 bara 2024 jala bultii ramadaanaatti ummata keenya Oromoo Walloo irratti akka baname beekamaadha jedheera Abaa'oon. Sana duraas bakka bakkatti lolli ummata kana irratti deemsifamaa akka ture Abaa'oon ibseera. Weerarri qindaa'aan eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffate fi Oromoo Walloo cabsanii jilbiinfachiisuu irratti xiyyeeffate kun qindoomina humnoota hidhatanii inni jalqabaa garee shororkeessitoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa, lammaffaa poolisii naannoo Amaaraa, sadaffaa milishaa naannoo Amaaraatii fi afuraffaa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaatiin ajajamuu jedheera Abaa'oon. Lolli bitootessa 9 bara 2024 ona Jillee Dhummugaa ganda Kollaashiitti eegale babal'achuun gandoota hedduu ona kana keessa jiru dhuunfachuun hanga magaalaa Sanbatee daangeessuutti itti fufeeraas jedheera. Gandeen hanga ammaatti lolli ulfaataan hawaasa keenya irratti banamee gaggeeffamaa jiru kun bakkoota akka Kollaash, Karra Abbaa Qarcoo, Naannooftuu, Wasan Qurqurii, Baalcii, Jaarraa Waataa, Zigbaa, Alaalaa, Warra Yaatuu, Burqaa Bunaa, Luugoo, Warra Abboo fi Shiishuwaa keessatti guyyoota 12f lolli kun gaggeeffamaa jiraachuu Abaa'oon ibseera. Lola kanaan daa'imman osoo hin hafne manguddootaa fi dubartoota dabalatee hanga halkan roobii bitootessa 20 2024tti namoonni 35 ol ajjeeffamuu fi 70 kan ta'an madaa'uu Abaa'oon odeessa argachuu ibseera. Bitootessa 20 bara 2024 roobii halkan ummata irratti meeshaa gurguddaa dhukaasuun namoonni 11 battalatti ajjeeffamuu fi 20 ol madaa'uu mirkaneeffanneerra jedhe Abaa'oon. Kana malees manneen jireenyaa dabalatee qabeenyaan ummanni horatee qabu ibiddaan daareeffamaa jira jedhe Abaa'oon. Dhukaasa guyyaa kana halkan Karraa Sadeen Makkannaa jedhamutti ummata keenya irratti banameen namoonni 11 ajjeeffamanis Abaa'oon tokkoon isaanii maqaa tarreesseera.
erga maqaa namoota kanneeni tarreessee booda ABO'n gochi hammeenyaa bara bulchiinsa Biltsiginnaa Oromoo irratti raawwatame gita kan hin qabnedha jechuun ibseera. Minilik weerara jaarraa 19ffaa keessa uummata Oromoo irratti gaggeesseen haadholee irraa harma muree warra dhiiraa irraa ammoo harka muraa ture jechuun ibse. Bara Biltsiginnaa ammoo hammeenya ulfaataa Oromoo irratti ta'een shororkeessitoonni Biltsiginnaan ijaare faannoon yookiin ammoo Interhamway Itoophiyaa ilmaan Oromoo morma muranii mukatti fannisaniiru jechuun ibseera. Ajjeesanii ibidda itti qabsiisaniiru, qeef qabeenya Oromoo ifatti ibidda itti qabsiisanii gubbaa dhaabbatanii dhiichisaa turaniiru jedhe ABO'n. Uummata nagayaa karaa deemu konkolaataa keessa harcaasanii jumlaadhaan haala gaddisiisan fixaniiru jedhe ABO'n. Kun hundi bulchiinsa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa jalatti tahaa jiraachuu ABO'n ibseera. Waan raawwatamaa jirus quba qabeenya isaaniitiin alaa miti jedhe ABO'n. Kana kan ajajaa jiru mootummaa federaalaatii fi naannoo Amaaraa akka ta'e ABO'n ibseera. Yakka namoomaa amma Oromoo Walloo irratti ta'aa jiru kana qindeessuu fi raawwachiisuu keessaa harka kan qabu mootummaa federaalaatii fi naannoo Amaaraati jennee guutummaatti ni amannaa jedha ABO'n. Ragaan uummata keessa argannus kanuma ifoomsaa jedha Adda Bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa daandii guddaa Walloo keessa qaxxaamuru raayyaan ittisa biyyaa golgaa kennuufiin faannoo fi poolisiin Amaaraa akkasumas milishaan naannoo Amaaraa wal ta'anii daandii guddicha dhuunfachuun uummata keenya addaan kutanii akka walitti hin birmanneefis lola gaggeessaa jiru jechuun ibseera. Silaa mootummaan gama isaatiin dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kenne lola kana dhaabsisuu ni danda'a ture jedhe ABO'n. Ajjeechaa jumlaa ilmaan Oromoo irratti ta'aa jiruuf adda durummaan kan itti gaafatamu murna aangoo siyaasaa afaan qawweetiin dhuunfatee jiru mootummaa Biltsiginnaati jedha Addi Bilisummaa Oromoo. Goleelee Oromiyaa cufa keessatti caasaa dhoksaa koree nageenyaa jedhuun ajjeechaa jumlaa kan raawwachaa turee fi itti jiru mootummaa federaalaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuu fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu Biltsiginnaadha jedha ABO'n. Kaaba Oromiyaa godina addaa Oromoo Walloo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiruttis kan lola qindaawaa labsee fi uummata keenya ta'e jedhee jumlaadhaan ficcisiisaa jiru mootummaa federaalaa Abiyyi Ahmadiin durfamuu fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Biltsiginnaa Amaaraati jedhama. Humnoota hidhatanii Oromoo Walloo irratti lola qindaa'aa gaggeessaa jiranii fi ajjeechaa jumlaa raawwachaa jiran kan ijaaree fi qindeessee bobbaasee Biltsiginnaa ta'uu addunyaatu ragaa ba'a jedha ABO'n. Federaalli lola kana keessa harka qabaachuu isaatiif ragaa guddaan poolisoonni yookiin ammoo milishoonni naannoo Amaaraa kan qaama mootummaa federaalaa ta'an lolicha keessatti hirmaatanii yeroo waraqaan eenyummaa isaanii qabamu argineerra jedheera. Mootummaan naannoo Amaaraa, poolisii naannoo Amaaraa, faannoo fi milishaa Amaaraa, kaabinoota godinootaa fi onoota godinoota kamisee walitti qindeessuun Oromoota Walloo waraanuu erga jalqabee bubbuleeraas jedheera. Caasaalee mootummaa federaalaas yoo dhoksaadhaan hidhattoota Amaaraa gargaaruu ta'e malee nageenya uummata Oromoo Walloo eeguuf carraaqii mul'ataan godhe haga ammaa hin mul'anne jechuun caasaa mootummaa federaalaas komateera. Osoo caasaaleen nageenyaa mootummaa federaalaa jiru uummanni kun irra deddeebi'ee weeraramee jumlaan ajjeefamaa, qabeenyiif manneen isaa gubataa akka ture ragaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama jedheera ABO'n. Kun kan mul'isu mootummaan federaalaa nageenya uummata kanaa tiksaa akka hin jirredha jedheera. Ammas kanumaatu ta'aa jira, ajajuma mootummaa federaalaatiin waraanni Walloo irratti banamee jedheera. Waan kana ta'eef uummanni Oromoo nageenya isaatiif falmatee nagaadhaan biyyaa fi qe'ee isaa irra jiraachuudhaaf mirga qabaa jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Jireenya sabummaa isaa ittifachuuf tokkummaan qe'ee biyyaa fi biyyoo qeef qabeenya isaa irratti akka falmatuuf Addi Bilisummaa Oromoo ammas waamicha ni haaromsaa jedheera. Nageenya keenya eeggachuun mirga namummaa keenya waan ta'eef Oromoon bakka jiru cufaa waltumsuun tokkummaa isaa jabeeffatee of ittisuu akka qabu Addi Bilisummaa Oromoo dhaameera. Duuti fi salphinni Oromoo tokko du'aa fi salphina Oromoo waliigalaati kan jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Oromoon Oromiyaa keessa jirus ta'ee biyya ambaa gamtaadhaan ajjeefamuu fi salphifamuu Oromoo dura dhaabbachuun mormuu fi sagalee diddaa dhageessisuun dirqama jennee amannaas jedheera dhaabni kun. Lola qindaawaa uummata Oromoo Walloo irratti baname kana dandamachiisuu fi lubbuu Oromoota Walloo baraaruuf uummanni Oromoo bal'aan keessaa fi ala jiraatu bakka mara irraa birmannaa barbaachisu cufaa akka gootaniif
addi bilisummaa Oromoo cimsee isin gaafataa jedheera. Addatti ammoo Oromoonni Walloo bakka lolli itti gaggeeffamaa jirutti dhiyeenyaa jiran haga danda'ametti waliif birmachuudhaan wal dhaqqabuu fi wal tumsuun dirqama Oromummaan gaafattu ta'uu hubachiifnaa jedheera. Maayyii irratti yookiin dhuma irratti lola qindaawaa eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffatee fi Oromoo Walloo jilbeeffachiisuu fi akka ummataatti naannoo sana keessaa balleessuuf gaggeeffamaa turee fi itti jiru kana hawaasni idil-addunyaa, dhaabonni mirga namummaa kan sadarkaa addunyaatii fi qaamonni dhimmi ilaallatu hundi yaaddoo keenya kana hubatuun gocha kana akka balaaleeffatan gara dhumaatii irraa hamaattis osoo hin tarkaanfatin dhaabsisuudhaaf dhiibbaa gama isaanii akka gootan ABO'n waamicha isiniif dhiyeessaa jechuun hawaasa idil-addunyaatii fi dhaabbilee mirga namummaa falmaniif ABO'n waamicha dhiyeesseera. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo ABO bitootessa 21 bara 2024 Finfinnee.